Mubeen ana seera baasu mucaa kanatti kan inni seera baasu Buhari ateenyu ni masa seera guddin ateenyu ante mindenne Aye wala ansiin naasik mindenne daragaga ani interview nama kuma tokko fidee waa'ee keetii irratti gochiisuu danda'a waa'ee keetii irratti nama tokko fidee interview waa'ee keetii wallaahi azim qabatamaan kan ibba tokko fidee daragaga sabiti na gaafadha ateenyuun ni gaafadhu na dhaggeeffadhu siin jedhe na dhaggeeffadhu Aye kabajamaa ati eenyuun fakkaatti abbaadha na dhaggeeffadhu ta'uunti bubeeku no Galatuma dhufaan jira harkaa fuudhee mucaa dhafichisiisi na dhaggeeffadhu manisi taajjira hin fidu dhaggeessaa mataa korra namni mataa korras ba'uus hin danda'u eenyu namni mataa dhaggeeffadhu ayyee na dhaggeeffadhu siin jedhe simani ummata kiyya maal wala tantani Mubarak no yoo sin bu'ii deemi ta'ina buustan nan deema garuu waa tokkoon sitti Benni si buusi waameensi fide maa buutare waameensi fide bar yaa na dhaggeeffadhaa hundi keessa na dhaggeeffadhaa mubee eeyyuudhaan deebiin no amade muti godhi amade eeyyuun immoo mallattoo mo'atamuuti mallattoo mo'atamuuti anifati afaan nagaalaan dubbataa jira yaadan sii qoode kana yoo hin ta'u jettee sirrii mitiin aan jedhe afaan nagaatiin dubbadhuuti na dhaggeeffadhu sagalee sii kaayiraan aan deebisneeti kanaaf maanni wannan siin dubbataa jiru kun yoo hin ta'u ta'e maaster sirrii miti jedhe waan edaa keessaa waan negatiivii waan sirrii hin dubbanne waan si tuqe waan si xiqqeesse ragaa tokkitti yoo tinaa fidde an jilbeeffadheen dhiifama si gaafadha tokko yaada kan koo duraan fixadha dhaggeeffadha namni kun ni lama mucaa mubeerraa uummanni kan gabbu mucaadhaafis gaarii kan ta'u mucaa yoo dhufte tokko lammaffaa Ameerikaa akkasiin deemuudhaa jettee just sagalee ragaa guutuu hin qaba. Atis immoo nutti dubbattee jirta. Lamin kana mijeessaa fi jira jette. Maashaallah yoo kun nuu milkaa'ee nuyi irraa kana fi garuu ammaalan akka ta'e nama 1,000 miti miiliyoona 1 fidde maastersuma dubbataa jiru kanaadha abbaan barbaade yoo hootii ta'es yoo qabbana yoo arraba dheera deeggartoonni kee as jalaa bitamtoonni jechuudha yoo fakkeenyaa kaanii arraba dheeratanii just booddee yeroo mana kan koo dhufan immoo akka jarinaa dhaabbatan nan beekaan 100% nan beekaan amma ana irratti dubbatu booddee immoo anaaf dhaabbatu I'm sure so kanaaf maal jechuun barbaade Master Sobduus jedha Master Kingis jedha hunda keessan warri jala jirtan dhugaa qofan dubbataara malee jibbaa namaa qabaadhee miti Mubees baay'een jaalladhaa baay'een kabaja Sarras baay'een jaalladhaa baay'een kabaja garuu dubbiin kun akka itti fufuu hin barbaanne asirratti kanatu sana ta'e asiin bahee asiin galee jechuu dhiisne mucaan fakkeenyaa fi afaan qabdii dubbachuu dandeessi Mubeen sittergeeraan kuma 10 sittergeera nama jedhu koomintii kana jalatti 10 arguu hin danda'an ofiin kootii dharra seenyii har'a mana baankii cheekii godhee jechuudha biyaansi kamatoo ishee barbaadaan gabii kanaan godheef 100 ol kanaaf obboleessa kiyyaa inaariin sin jaalladhaa sin kabajaa akka barbaadde dubbachuu dandeessa akka barbaadde taasisuu dandeessa garuu nama xiqqeessuu nama tuffachuu nama irratti iyyachuu haasaan namaa dadhabaa ta'uu danda'a nama ficcisiiste kaade deebii gabaabaa yoo kennite ana na gammachiisa so ammas taanaanii sarrattis dubbataan jiru sirraas dubbataan jira wanti ta'uu qabu garuu tokkoof tokko mucaas naa fidi sin naga'u mucaas fidi dubbachiis sin naga'u ana qofatu dubbataas sin naga'u oromoo guutuutu dubbata oromoo guutuu dubbata mucaan nuftee sibira teessoo utuu isiin mataa kan kee irratti jechuudha ila asirratti jechuudha masgiida jaartee sharafuddin waan amanuu qabu maaliif sibira jirti ani iyyuu bara wayyaanii nuuf godhe wayyaanii leebaatuun jedhee sirbu gaafa siin bira dhufte ante mindinne gaafa siin jedhu ani Tigreen hin jedhin huta በዚህ ጥፋ ጀት ኦሮሞን እንይቱን ጀት ይቲረት ነጥ ቱሬ አሳን ኑሜራ በጣም ወደ ያለው አከብር ያለው ፊቴራ አጥቶኒ መውቱ ሙቤ ቆይ ማስተር ሸረቡዲን እንደ ቢሳ ኦብስ ሙቤ ዋማ ሰሪቲ ማሰበር ማስተሪ ፈዋቶ ኮይማ ማስተር ነቲ ቢልቢሌ ከራ ኬሱ ገርጋርሲሳ ሰነረቲ ብሪ ጉዳው አከ ጀደሜ
Dhibbi tokkoof hojjetan namni kumni kure tokkoof dhibbi torba jirtaanu salamta siniin jirin jira hunda keessaniinu aarsaan gabaabaadha tarii ajandaa godhachuu fi yoo dubbii dheeressaa jiraattan malee akkam dubbii dheeressaa ajandaa godhachuu fi bara dalka irra bultee maaster koo ndagatti moo bara walumaan irra bullee bara dhaggeeffadhu ajandaa investinaa nuti gaaffii bar waa tokko sitti akka seera miidiyaa keenyaatti waan tokko qabne xumuruu malee biraan deebin. Dhaggeeffadha carraa kennite miti anis gaazexeessaadha an gaazexeessummaa kan godhu dokumantiidhaan si argisiisaa ati garuu miidiyaa waa tokko dhaggeeffadhu sirriitti intarviiyuu nan barbaachisu al tokko carraa kennite nan dubbadha. Dirqama si barbaachisaa baroo gaazexeessaa taates bar intarviiyuun. Yaa kan intarviiyuun gaazexeessaa maal intarviiyuu godha mee yaada qabdu nu ibseetu dhaggeeffatama. Bar feejii kiyyarattan si waame bar. Ko yeroo gaaffii gaafatu just yaada kennittee bakka hanga dhumaatti dhaggeeffachuudha. Maaliif ordarii qabsiisee nan dubbadha waan ta'eef waan dubbatamuu qabu. Sanarra ergan fixee immoo waan gaafatamuu qabu gaafadha. Amma itti fufayyee. Ayyee. Haasaan gabaabaadha edda dubbadheen ture mana obboleessaa keenyaatti Mubaarik. Namni biraas dhufee namni biraas mana banatee tasa dubbiin taane walitti deddeebisu tasa wal gaddeebisu gatii fi aarsaa kaleessa hawaasa kanaaf kaffallee bishaanitti naquudha malee dhugaan barbaadamaa jiru yoo argachuu barbaaddan obboleessi keenyas mataa koorraa uummanni kun gadaa bu'u yoo jedhe hundi keessan iyyuu wanti godhamuu qaba akka nama tokkotti edda dubbadheen jira. Maanni mubeenii uummanni erganni komiis irratti kaasee yaa obboleessa koo namni si namatiin sin komatiin tiikeettii mucaa kutii fidii finfinneetti deebisi. Sanaan booda mucaan ofiisiitii si miidhe moo si fayyadee afaan qabdii arraba qabdii hin dubbatti. Uummanni Oromoo hin gargaaramoo hin gargaaru maaster Sharafuddin inni miskiina biraa gargaaraaru gaafa sana laala. 2 sadaffaa waan duraan jiru sin beekaa kantiibaa wajjin dubbannee akka lafa fuuchuuf yaallee turre. 2ffaa mana irratti ijaaruu akka walii galaa turre. 3ffaa mubeenis akka nama tokkotti beekaadha hunda keenya caalaa suuqii wayiitti banee otuu gaafa sanatti kennuu yookiin immoo ofirraa geggeesse mubeetti haadha namni tokko namni jedhu hin jiru. Ajandaa haati erga duute biraatu galee jechuudha gaafa sana. 3ffaa yaannan kaa'u mubeen biyyatti deebi'uun hin ta'u maaster yaada bareedaa kaastee namni akka naamatu akka na komatu waan hin barbaanneef kana jettee yoommoo kun hin danda'amu ta'e obbira kaa'ee tarii jaandamoo sagaarii nyaataarti bakka siin duraan turterraa fooyyahaadha. Waliin haasoftu moo nama biraatiin haasa'uuf bilbila fudhatte? Tokkoffaa sirriitti dhaggeeffadha. Inni lamaan inni itti dubbataa jiru mubeedha waan ta'eef amma biyyatti erguun hin mijatu sharafu dhiisi gaariin ta'u achitti namni simatu hin jiru. Yoo inni jedhe immoo tole rakkoo hin qabu namni simatus tarii dhiibuutu mala. Isa kana immoo tarii akkamitti akka simannus waliin taanee suma wajjin mijeessuu hin dandeenya. Dhiifamaa wajjin laa fitachiif haalibaan fitachiif niretta tokkoffaa Sharafuddin amma ifa baheera amma. Amma ifa halifaatti dhagattameera gaamma. ችግር የለውም akka inni jedhe mana banee waa'ee kiyyarraa haasaa bule. Dhageesse akka inni mana banee waa'ee kiyyarraa haasaa bule. Dhageesse karabbiin argu irrabne dheengada galgala rabne kaleessa guyyaa rabne galgala edammoo rarrafe karabbiin kun argu saat 8 ijoollee naa biteetti. Halkan saat 8 dhabe baakee mana keetti dhufee Sharafuddin mucaan miidhamtee jirti jedhe. Mucaan miidhamtee